Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo dabbalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9tti afaan Oromootiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Fagoof dhiyoota jechanii kanneen reediyoo fi intarneetaan nu caqasaa jirtan kabajamoo hordoftoota keenya. Nageenyi keenya jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu. Nuti sagantaa keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Sagantaa guyyaa har'aa kan isin beeksisu an Shumburaa Odaati. Akkuma beekamu jalqaba sagantaa keenyaa kan ta'e oduudha. Oduutti aansee gabaasa hundeeffama adda bilisummaa Oromoo waggaa 49ffaatu itti fufa. Haga xumura sagantaa keenyatti nu faana turaa jechaa asumaan gara oduuttan isin dabarsa. Irra deebuudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu qabannee dhiyaanne irraa oduu har'aa akka isin dhageessisu an Waaqonoleeti. Tasgabbii dhabuun naannoo Oromiyaa waraanni kaaba Itoophiyaa haguuggee akka ture Human Rights Watch himuu Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork OMN gabaase. Waraanni Tigraay tasgabbii dhabiinsa naannoo Oromiyaa keessatti adeemaa yoo nagaye haguuggee jira. Duula mootummaan waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisuuf bara 2019 irraa jalqabee taasisaa jiruun ajjeechaawwanii fi dhiittaan mirga namoomaa raawwatamuu fi humnoonni mootummaa ammoo qabata riphee lolaatiin dargaggoota hedduu akka ajjeesan kaan hidhan jaarmiyaan mirga namoomaatiif falmu Human Rights Watch dubbachuu OMN gabaase. Sadaasa bara 2020 irraa jalqabee lolli Itoophiyaa gara kaabaatti mootummaa federaalaa fi Tigraay jidduutti adeemsifamaa ture tasgabbii dhabiinsa Oromiyaa keessa haguuguu isaa jaarmiyaan mirga namoomaatiif falma Human Rights Watch gabaasa adoolessa 4 bara 2022 qabatee baheen ibsuus gabaafameera. Lolli Tigraay adoolessa bara 2021 gara naannoo Amaaraa fi Affaar ce'uu eeruun qorannoo Human Rights Watch jalqaba taasiseen qaamonni wal waraanaa turan ajjeechaa jumlaa, haleellaa saalaa, cabiinsa seerota idil addunyaa fi saaminsa qabeenyaa raawwataa ture ibsee lolli Itoophiyaa gara kaabaatti mootummaa federaalaa fi naannoo Tigraay jidduutti osoo hin jalqabin dura naannoo Oromiyaa keessatti walitti bu'iinsa jiruun cabiinsi mirga namoomaa dhaqqabaa turuu fi ammallee cabiinsi mirga namoomaa kun cimee itti fufee jiraachuu akka ibse OMN gabaase. Bara 2019 irraa jalqabee mootummaan komandi poostii hundeessuun Oromiyaa lixaatti duula waraana bilisummaa Oromoo irratti baneen namoonni nagaa jidduutti miidhamaa jiraachuu eeruun addatti ammoo humnoonni mootummaa dargaggoota nagaa hidhata waraana bilisummaa Oromoo waliin qabdan jechuun irratti xiyyeeffatuun miidhuu akkasumas mootummaan naannichaa keessatti ugguraawwan akka kominikeeshinii kaa'uun ajjechaa fi hidhaa jumlaa raawwatus miidiyaalee fi dhaabbileen mirga namoomaaf falman gabaasuu danda'anii jiru jedha gabaasni Human Rights Watch OMN ifa godhe kun. Qaamoleen mootummaa dargaggoota adda babaay'ee irratti baasanii ajjeesuu, maatii hidhuu, hidhamtoota mana hidhaa keessaa baasanii ajjeesuun bal'inaan Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiraachuu gabaasa kana keessatti akka caqafames ibsameera. Lola waxabajjii 18 bara 2022 mootummaa fi hidhattoota jidduutti adeemsifameen Wallaggaa lixaa naannawa Gimbiitti daa'imman dubartootaa fi manguddoota dabalatee namoonni hedduun ajjeefamanii jiru kan jedhe Human Rights Watch ajjeechaa kanaaf mootummaa fi hidhattoonni quba walitti qabaa jiraachuu isaanii xumura irratti Human Rights Watch mootummaan miidhaawwan hawaasa qulqulluu irra gahee jiru qaama walabaan akka qoratamuuf haala mijeessuu qaba jedhe waamicha taasisee OMN gabaasee jira. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kan hanga ammaatti qophiilee kennaafan waliin tura.
Kabajamtoota hordoftoota keenya kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Kanatti aansuun gabaasa hundeeffama adda bilisummaa Oromoo waggaa 49ffaa sababeeffachuun dhiyaatutu itti fufaa itti dhiyaadhaa. Akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo, sagantaa keenya darbe keessatti hundeeffamuu adda bilisummaa Oromoo waggaa 49ffaa ilaalchisee gabaasaa qindeeffanne kutaa 1ffaa fi kutaa 2ffaa gama keessaniin geenyee turre. Itti fufa isaa immoo sagantaa keenya har'aa keessatti akka isiniif dhiyeessinuuf baallamuun keenya ni yaadatama. Hogganoota ABO jaarmiyaa kana hundeessuu fi ergasii asis dirqamoota adda addaa waan qabsoon isaan irraa gaafattu hunda of qusannoo tokko malee bahachaa turanii fi bahachaa jiran keessaa tokko Jaal Xahaa Abdii isaan tokkodha. Haasaa Jaal Xahaa Abdii gabaabinaa yeroo irraa addaan kutnee har'aaf bulfannee turre. Jaal Xahaan haala hubannoo hawaasaa kan yeroo adda bilisummaa Oromoo hundeeffamuu fi haala qunnamtii biyya alaa irratti hirmaattota sirna kabaja guyyaa hundeeffama adda bilisummaa Oromoo waggaa 49ffaa irratti yaada bal'aa kaasaniiru. Hoggaa biyya ollaa Sudaan keessatti hawaasa Oromoo dadammaqsuu fi ijaaruuf gamasitti deeman namoonni yeroo sana achi jiran hubannoon isaanii garaagara waan ta'eef saniin alas miseensota dhaabbilee siyaasaa kanneen akka EDU fa'aa waan turaniif jalqaba akka Oromootti uummata keenya ijaarree jechuun dubbatan. Adeemsa sana keessatti nutillee waan irraa baranne qabna jechuun kan dubbatan Jaal Xahaa Abdiin hirmaattotaaf akkas jechuudhaan ibsanii jiru. Kabiraa dammaqiinsa gaafasii akka namni beeku, namni tokko immoo gaafa biyya ormaatti waajjira tolfatee adda bilisummaa Oromoo hojii jalqabe jedhani mana barnootaa irraa riisarchii isaatiif waan qopheesse ergee akka gargaaru gaafate. Mootummaatu dhalateef itti fakkaate dammaqiinsaatu bakka bakka jira jechuudha. Amma namni kana dura isinii meefi kun eessaa fi eessa jiran jechuudha. Maaliin gargaaran jenne kun riisarchii isaa kan lafa barnootaatti isa barbaachisuu fi qormaata dheeraa fuula 8-10 ka ta'u nu ergee akka san gargaaru gaafate. Mootummaatu hojjetee laayibiraarii qabaa riisarchiis gargaaruu danda'a itti fakkaate. Waan akkasiitu ture jechuudha hawaasa keenya keessa. Garuu hamilee guddoo ture namoonni keenya. Hangi jiru hamilee guddoo jira ammoo jeequmsi biyya keessa jiru. Wal keessa ta'uu sun akkasumatti jira. Fakkeenya tokko waan nus hojjechaa dogoggoraa irraa barre. Biyya Suudaanitti gaafa nama jaaruuf kaanu akkan reefu jee waan ejjetaa fayyisaa fa'aa hojjetantu jira. Gaafa hojii jalqabnu maal jaarmaa bartoota Oromootu ture. Hariiroo qaba. Paartiilee reefu maqaa kaasee wajji. Miseensota EDUtu jira. Miseensota EPRP ka Fayyisontu jira. Waan wanni gara biraatis jira. Hawaasa kana laalleeti keenya qofa nama dhaabaa of gargaarsa ta'u qofa wajji hojjechuun hin ta'u. Nuufis barnoota ture waan kana arguun achitti. Wanni goone maali? Dura akka Oromootti, akka hawaasaatti akka ijaaraman. Akkuma ejjetaan fa'aa dura jalqabansa. Akka Oromootti akka hawaasaatti ijaaraman. Addi bilisummaa Oromoo miseensa horuuf keessa hojjeta. Karaa isaanii immoo fira horachuun biyya jiran sanarraa biyya biraatiis yoo firoota qabaatan waan gargaarsa ta'uu danda'u. Hin jajjabeessin akka jiranti miseensa keenya tahan jenneen barnoota fudhanne jechuudha. Qabsoo deemaa turterraa barachaa hojjechaa dogoggora keenya irraas barachaa bifa tanaan hawaasa keenya ijaarree hojjechuutti kaane. Paartileen adda bilisummaa biroo yeroo sanaa muuxannoo fudhachuuf biyyoota akka Kuubaa, Chaayinaa fa'aa deemanii barachaa turan kan jedhan Jaal Xahaan nuti ammoo qabsoo geggeessaa turre keessatti hojjechaa hojii sanarraa barachaa hir'inoota keenya ammoo guuttachaa dhufnee jedhan.
yeroo sanitti ijaarsa ummataatiin ala biyyoota ollaa waliin hariiroo uummannee haala ummata keenyaa isaan barsiisaa rakkoo hawaasa keenyaas isaan hubachiisaa turre jedhan. Keessattuu kanneen dhaggeettii qabanii fi dhiibbaa uumuu danda'an dippiloomaatotaa fi gaazixeessitoota adda addaa dubbisuun akka isaan haala ummata keenyaa hubatan hojjechaa turre jedhan. Kanaan alas kanneen akkuma Oromoo cunqurfamoo ta'an kanneen akka uummata Sidaamaa, Walaytaa, Benishaangul Gumuz, Gaambeellaa fi kanneen biroo waliinis hariiroo uummanne odeeffannoo wal jijjiiruu irra darbee haga waliin qindoofnee diina loluutti hariiroo uummanne hojjechaa turre jechuun jalxahan hirmaattota ayyaanichaaf akkasitti himan. Karaa alagaa akka ormi garii addoonni bilisummaa ummatoota garii warra muuxannoo qabu ka duraa bira dhaqanii akka Cuubaa akka Chaayinaa fa'aa dhaqanii Kooriyaa dhaqanii warri baratee jiran kan hundumaa hin qabne hojjechaa barachaati ka deemaa turre wanni gochuu qabnu maali jennee kireetiif taane maali hojiin teenya takka dhimma uummata keenya addunyatti barsiisu mootummoota oofishaalota mootummaa bakka paarlamaan jirutti namoota paarlamaa dhimma uummata keenyaatti himnee kaayyoo teenyatti himnee waan ofii hojjechaa jiru uf gargaaraa jiru itti himnee akka nuuf mararfatan akka nu gargaaran taasisu. Kun egaa oofishaalota qofaa miti NGO jaarmoota miti mootummaa ta'anis ka adda addaa ka waa'ee dhimma namoomaa hojjetan keessattuu joornaalistoota namoota biraatis warra dhiibbaa uumuu danda'an kanneen kun namnee dhimma uummata keenyaatti barsiisu akka nuuf mararfatan akka waan biyya keenya keessatti deemaa jiru beekan yoo danda'an akka saaxila baasan miidhaa uummata keenya irra gaafatu uummata keenya qofaa miti uummatoota biraatis. Sangubbaan hojiin biyya ormaa biyya keessaa waan jalqabdeef gaafuma addi bilisummaa Oromoo ijaaramee sirnaan hojii jalqabee irraa qabnee jaarmoota uummatoota ollaa hundaa wajji ka hojii jalqabe. Warra Kambaataa, Hadiyyaa, Walaayitaa, warra Hararii, Somaalii hundumaa wajji Benishangul, warra Gambeelaa gaafa biyya ormaatti sirnaan hojii jalqabnus isaan kana hundumaa wajji sadarkaa adda addaatti information wal jijjiiruu irraa qabnee hanga lola wajjin seenu hidhannoon wajji taanee falmuu geenyutti waliin hojjechaa turre. Biyyoota ollaa keessaa biyya Somaaliyaa waliin hariiroo haaromfachuun dalagaa keenya isa duraa ture. Yeroo sanitti Somaaliyaan mootummaa Itoophiyaa waliin lola keessa turtee kan jedhan jaaltahan qabsoon bilisummaa Oromoo nuti geggeessinu uummata Oromoo qofaaf osoo hin taane uummata isaanii biyya kana keessa jiraatan kanneen afaan Somaalee dubbataniif illee gaarii ta'uu isaa hubachiisuun akka isaan qabsoo keenya cina dhaabbatan gochaa ture jechuun akkasitti dubbatan. Hariiroo haaromfachuudha mootummaa Somaaliyaatti wajji. Gaafa addi bilisummaa Oromoo tolfamee hojii jalqabu isaan Itoophiyaa weeraranii biyya hanga tokko irraa fudhachuuf yaadaa turanii dhimma Oromootis ka durii mararfachaa fi turan akka dagachuutti ta'an. Yeroo jalqabaa politikaalii fudhachuu didan malee karaa waa'ee karaa aadaa afaan Oromoo ka biyya teenya keessatti dhoorgaa ture akka reediyoorraa sagantaan adda addaa baatu godhuudhaan gargaarsa guddoon nu ta'an. Uummata kana mootummaa isaaniitis irraa fagaachuu hin dandeenye jechuudhaan hariiroo keenya haaromfachuu turte waan hin guddoon takka akka waraansa dhiisan adda bilisummaa Oromoo diina fakkeessanii diina godhatanii waraanuu akka dhiisan akka hariiroo keenya haaromfannee dhimma uummata isaanii ka afaan Somaalii dubbatu ka Itoophiyaa keessaatis ta'e Soomaaliyaanis akka nagaa argattu akka qabsoo bilisummaa Oromoo gargaaranii yoo waliin hojjenne isaaniifis gaarii akka ta'e nuufis gaarii akka ta'e isa kanatti haasa'uu dirqii ta'e hariiroo san waliin haaromsuudhaan akka deebinee walii wajjin dhaabbannu ta'e waan dur godhaniif afaan keenya akka karaa reediyoo fa'aa akka biyya teenya keessa dhoorgaa biyya uummanni keenya harka sadii irraa harka tokkootti dhoorgaa ture isaan nu gargaaranii kanaas galatoomfachaa akkamuu mirga keenyaas nutti dabalanii miine taasisuuf hariiroo keenya haaromfamne dippiloomaatikalii akka waliin hojjennu
taasisuunis hojii jajjabduu gaafasii keessaa. Dirqamni keenya kanneen dhimma alaa irratti hojjennu biroon qabsoo hidhannoo karaa bahaatti geggeeffamaa ture karaa giddugala Oromiyaa fi lixa Oromiyaatti qabsoo kana itti fufsiisuu ture. Yeroo sanitti qabsoo karaa bahaa Gujii fi Harargee keessatti geggeeffamaa ture mootummaan Itoophiyaa yeroo sanii qabsoo keenya dhoksuuf akkasumas holola maqaa balleessii shiftoota Somaalee jedhu itti moggaasee waan tureef holola kanallee jijjiiruuf qabsoo kana kutaalee Oromiyaa birootti ceesisuun dirqama keenya ture jedhan Jaalxahan. Mishinni keenya immoo biyya Oromaatti hojjechuu keessa qabsoo hidhannoota gara bahaatti maqaa adda bilisummaa Oromootiin jalqabde san gara dhihaattis dabarsuu ture. Maaliif karaa Sidaamoo, karaa Baalee, karaa Harargee waan hojjetamu kana shiftaa Somaaliiti jedhanii maqaa balleessutu ture gara mootummaa Itoophiyaa. Akka maqaan Oromoon kaane taasisuuf tattaafachaa waan turaniif bakka isaan waan kana hin jennetti shiftaa akkasitti hin jenne bakka qulqullinaan waan Oromoo ta'uun beekamtu isaan biratti fi addunyaa birattis beekamtu gara Shawaa, gara Salaalee, gara Dhihaa achitti habaqaaluu qabna, achittis dabarsuu qabna qabsoodhaan jechuudha. Dabalataan hojiin tunis warra hojii biyya Oromoo hojjetutu waan kennamteef isas hojjechuun nurra ture gargaaru warra hojii sanarra madame wajjin hojjechuudha. Kun hundumtuu bakka gahee gaafas biyya teenya keessa sosso'uun keessatti wallaga keessa hamma rakkisaa ta'e yeroo biraa haasa'uu dandeenya. Xumura irratti Jaalxahan qabsoon bilisummaa Oromoo har'a guutummaa Oromiyaa waliin gahe kun bu'aa hojii gaafa saniiti jechuun dubbii isaanii goolaban. Qabsaa'onni Oromoo eessaa fi eessa akka jiran biyya handhuura biyyaa walakkaa garaa dhihaa gara kaabaa fi kibbaahu har'a yoo kana dhagaangaa waan kun sadarkaa addaatti jijjiiramni argamu mul'isa. Dhimma biyya Oromaa hojjechuun kanallee gargaaree jechuu fi asaasa hundeessaa lafa kaa'utti gargaaree waanuma 70moota gara dhumaarraa qabee 80moota keessa hojjetame santu dagaagee irraas gahe. Kunis bu'aa tokko har'a kanumaan irraa gochaa carraa yoo argame yeroo biraa haasa'uu dandeenya. Baay'ee galatooma. Sagantaa ayyaana kana irratti itti fufuun dubbii kan godhan Jaalqaxalee turan. Jaalqaxaleen dhimma ooraa yookiin waldaa walgargaarsaa fi hadhaadhiyaa Oromoo irratti akka isaan dubbii taasisaniif kan affeeraman. Jaalqaxaleen osoo gara dubbii isaanii ijootti hin seenin dura jaallan isaanii yeroo dheeraaf osoo waliin argin turan toora kana irratti arguu fi kaayyoo jaallan isaan biraa kaleessa irratti kufan ammoo ammallee akkasitti itti fufee galma isaa ga'uuf deemaa jiraachuun hedduu akka isaan gammachiise dubbachuun gara dubbii ijoo isaaniitti ce'an. Bara 1978 gara xumuraattiin gara biyya Sudaan dhaqee kan jedhan Jaalqaxaleen wayitan achi gahu jaallan na dura achi turan waliin wal arginee qabsoo kana akkamitti jajjabeessuu dandeenya? Ilmaan Oromoo lafaa fi qabeenya isaanii irraa buqqaan akkamitti deebisnee gadi dhaabnaa kan jedhu mari'anne. Wayita kana muuxannoo qabsaa'ota biroo kanneen akka IRA, Eritrean Relief Association fi kanneen biroo irraa muuxannoo fudhachuun nutis biyya Sudaan keessatti dhaaba kana dhaaba siyaasarraa walaba ta'e goonee ijaaruun mootummaa Sudaan biraa eeyyama argannee hojii isaa eegalle jechuun dubbii isaanii jalqaban. 1978 gara dhumaa keessa Sudaan gale ani dhaqe Sudaaniin yeroon achi ga'u sana Jaalxaa Abdii na dura achi ga'ee ture akkuma sila kaase immoo isa dura immoo hojjetaa Faayisaa nama jedhamu miseensa Wacaaftuun lama achi ga'ee waan Oromoo amma tokko barsiiseera. Yommuu ani achi ga'u Jaalxaa achi noon argine innis warra baqattoota kana bira ture. Egaa achi gargaarsa amma tokko waan argattee achi ga'ee fi walitti mana kiraayii barbaadannee achi galle. Isa booda namoonni karaa ba'aa turanii warra
jaallaka abbaa caalaa fa'aa kuni jaalleen coombaa dhufanii kaartuum dhufanii xinnoo babbaay'annee nama lamarraa nama 5-7 taanee isa booda what is next kan jedhu namoota waa beekan warra qabsoon irra turan warra akka Shaabiyaa Heeraa jedhama Eritrea Relief Association kan jedhamu wal qunnamee warra rees jedhamu warri Tigraay kanaanis experience isaanii amma tokko waa tokko irraa arganne warra achitti argamne kuni Doktore Taaddasaanis karaa Kurmuu fiigee gaheera Jaaldiimaanis Senegaalii dhufeera jaallan kun hunduu what's next kan jedhuudhaan egaa haala biyya keessaas duukaa bu'aa attamitti jiraachuunis danda'ama waraana kanallee displaced namoota tatta'anis jiru attamitti waa gargaaruun danda'a haalarraa kan jedhu egaa oraan kun experience muuxannoo warra jarammaa maqaa dha'ee kana irraa arganneeni oraa tolchine oraan kun egaa akkuma organizationii addaatti egaa tolfamee politikaarraa adda ta'ee tolfamee recognition mootummaa Sudaan irraa argatee Erga eeyyama mootummaa Sudaan irraa arganne ofitti amanamummaadhaan hojii keenya itti fufnee kan jedhan Jaalqaxaleen dhaabbileen miti mootummaa adda addaaf piroojeektii dhiyeessinee nu waliin hojjechuu eegalan. Saniinis gargaarsa argannee ofis jiraachifnee baqattoota Oromoo Sudaan keessa jiranii fi kanneen biyya keessaa buqqaaniif gargaarsa gochuu eegale jechuun dubbatan. Isa booda addunyaatti waldaa namoomaatti appiilii gochuudhaa fi with confidence amantiidhaanii nu wajjin hojjechuu jalqabanii warri fedhii qabanii isaan kana dura gaasila yoo akka islammaa jaaltaa maqaadha Paaster Guddinaa Tumsaa nama biyyanatti muuvimentii warra biyyanaa gurraacha biyyanaa argee deebi'ee mirga isaanii fakkaataa lolaa turanii Martin Luther Hansanii fa'aa participate godhaa nama turedha waan struggle beeka mirga ilma namaa waan amanuufi namoota tokko wal nu barsiisee namoota sanaachi wal barree isaanii gargaarsa jalqabaa nu godhanii ofii keenya dura jiraanne waajjiras bananne mootummaa Sudaanis akkuma sila jedhame quunnamuu jalqabne waldaatti gargaarsa adda addaas quunnamne gargaarsa argachuun jalqabame baqattooti naannoo Sudaan jiraniifis gargaarsa argame internally displaced warra biyya keessaa buqqa'anii faffaca'anii jiranis gargaarsa argame kana hojjenne kana hojjechuudhaaf dura jaarmaan barbaachisaadha akka amantii irratti godhata namni si gargaaru waan si kenneef sana maalirra oolchite attamiin oolchite eenyu fa'aatu oolche nama qabda nama kana hojiirra oolchuu danda'u horii ammanaa hojii ilaalle hojiirra oolchuu dandeessa attamitti oolchita kan jedhu gaaffii kan hundumaa kan deebisu piroojeektii qopheessanii dhiyeessinee gargaarsa argamuu jalqabee. Yeroo jalqabaa sana haalli hojii sun ulfaataa ture kan jedhan Jaalqaxaleen hojiidhaan alas jireenyi baqattummaa rakkoo biroo ture jechuun dubbatanii uummanni keenya yeroo ammaa kanallee haala rakkisaa keessa jira waan ta'eef gargaarsa barbaachisaa jechuun dubbatan. Egaa yeroo horaa kana jalqabnee hojjetaa turre maqaa warra Jarmanii jiranii Guunaraa Salbilaatiin dha'uun barbaachisaadha. Guddinaa Tumsaa taanee Guunaraa Salbilaat baay'ee nu gargaaree nama wajjin wal nu barsiisee Berlin Visionsbergii keessa warra jiran keessaa warra
isatti dabalamee Paul Hoffman nama jedhamu fi paasterii Annisii Reverend Duubee Olmifaa nama jedhamu yaadannaa lubbuun hin jiranii. Bonaariin dabalatee har'a lubbuun hin jiran jarri kuni gargaarsa nuun godhaa. Kuni kanan jedhuu fi haala nama barbaachisa. Nuyi wal gidduu duwwaatti haasofnee baay'ee waan hojjechuu dandeenyu waan jiru natti fakkaatu hojjetamaa garuu mootummaan Itoophiyaallee gargaarsa irraa argatee jiraachuu danda'u, kan hojii isaas ittiin hojjechuu danda'u. Nus xinnoo walii keenyarra immoo dabarree warra alaa kana yeroo baay'ee illee dubbannaa barbaachisaadha. Gargaarsa guddaa nu barbaachisa. Uummanni keenya guddaadha, baay'eedha. Rakkina guddaa keessa jira amma si'anaa. Kanneen gargaaraa turan maqaa isaanii dhahee tureen ala jaallan akka Jaal Tarfaa Dibaabaa fi Jaal Taayyee Tafarraa namoota dhugumatti hojii kana gad dhaabuu fi addatti biyya Jarman keessatti dalagaan kun akka jabaatu kan godhan har'a lubbuun nu bira jiraachuu baatanis hojiin boonsaan isaan hojjetan yoomuu kan dagatamuu miti jechuun dubbatanii jaallan isaan waliin turan biroos akkasitti ibsan. Gara biraanii warri kaartumiin dhufan keessaa Jaal Arfaasee Gammadaa, Asteer Gammadaa, Dr. Makuraa Bulchaafaa, Jaal Kulanii, Ayyaanaan Istaalen maqaa kana baay'eedha isaanii. Garuu Jaal Yaa'ii Malkaa fi Jaal Tarfaa Kumsaa maqaa dha'uun barbaada. Isaan har'a lubbuun hin jiranii, numa bira turanii Ameerikaa irraa dhufanii warra achuma nu wajjin turanidha. Humna namaa akka barbaachisu dubbachuuf jedheetanii karaa fayyinaa namni dhufee nu gargaaraa ture. Dr. Trevor Trumaanii fi tiimii isaatii isaa yaadattuu baay'een keessan amma yoonaattuu nu wajjin jira. Nami kun nama jabaa beekamaa murannoodhaan ammarraatti nama hojjetaa jirudha. Uummata keenyaa fi galanni guddaan isaaf ta'a. Kaartuun keessaa kanneen nutti dabalamanii hojjetaa turan hedduudha. Isaan keessaa Jaal Mustafaa Abdallaa Fallee jira. Jaal Jamaal Huseenii fi Muhammad Dinchaan warri jedhaman har'a lubbuun hin jiranii. Karaa Jarmanii gara biraan kan nu gargaaraa ture. Narsiin tokko Bread for the World nu ergee nu gargaaraa ture. Barsiisaas ture namoota. Akkasumas joornaalistiin tokko Peter Nigliin namni jedhamu Switzerlandiidhaa dhufee waa'ee keenyayyuu waa'ee Oromoos ta'e waan horaa baay'ee barsiise. Addunyaatti isa boodas gargaarsa argachuuf jalqabne itti nuuf fufee gargaarsi kun babal'atee hojii guddaa hojjetaa turre jechuudha. Minisootaadhaas namoonni dhufan jiru. Isaan keessaa dubartiin tokko Lois Swanson namni jedhamtu dhuftee Yaabbus Faayyuu hojii nu gargaaraa turte. Ijoollees barsiisaa turte. Bara 1979 haga bara 1991 hojii baay'eetu hojjetame jechuun hirmaattotaaf himanii kanneen keessaa damee waajjira ooraa Moqaadishootti banuu fi kitaabota barnootaa hedduu gargaarsa argame kanaan akka maxxanfamaa ture waan hedduu waan waggaa 44 keessa darban dubbatanii namoonni ogummaa waa barreessuu qaban osoo namoonni qabsoo keessa turan kun jiranii seenaa kana dhalootaaf barreessanii akka lafa kaa'uu qaban dhaammatanii qopheessitoota sagantichaas galateeffachuun haasawaa isaanii goolaban. Bara yeroo kana 1979 ammas 1991tti waan baay'ee hojjetame. Isaan kana keessaa biraantii ofiisiin Moqdishootti banamee ture. Achitti namni waa'ee barnootaa tokko qaxaramee alarra dhufee ture. Jaal ta'an hin beekaa.
maqaa isaanii yaadadhu isaantu beekaa. Kitaabota adda addaa barnootaaf kan ta'u baay'eetu maxxanfamee yeroo sana gargaarsa ooraatiin argameeni gara amma maqaa isaaniillee addanaa qabaa gara 10 kitaabota 10 barnootaaf kan maxxanfamanii waan guddaa ture. Koppii isaanii namarraatti illee qabaa fakkeenyaaf jecha baay'eedha wanti jijjiiramuu wanti hojjetamuu qabu hojjetamaa ture baay'eedha. Namoonni hojjetaa turanis with dedication murannoodhaanii miillaan mataatti baatanii nyaata fa'aa qoricha fa'aa warra biyyatti dabarsaa turanii baay'ee ture. Namooti baay'eenis qabsicha wajjinii warri hafan jiru warri dhiisaniis dadhabanii warri ba'anis jiru wanta baay'eetu yaadatamaa. Warri ba'anis lubbuun arras jiru warri hafanis warri wareegamanis jiru warri yaadatamuu qabanii baay'eedha dhugaadhumaan karaa sana. Karaa dhihaan haasa'imma karaa dhihaa waan ta'een haasa'e malee karaa bahaa waan haasa'ame suman qabu baay'eedha. Si'a tokko naannoo Hargeysaa jaalta'ajjiin deemne baqataan Oromoo naannoo sana jiru yeroo sana dargiin rukutee Sumaaleen karaa tokko Sumaalee immoo sintu galcheede dargiin baay'ee nama baay'ee ajjeese. Baqatee naannoo sana kan jiru gara miliyoonii walakkaa miliyoonii maal jedhama ture. Isaan kana illee gargaaruudhaaf hin dandeenye ooraanii gargaaruu hin dandeenye garuu appiilii gooneera warri UNHCR akka gargaaranii fi dubbata appiilii godhaa turre. Egaa yeroo isaa dheerate amma gara waggaa 44 ergi wanta kana keessa seenne kunoma retaarii goonee teenye jirra lubbuun jirra. Warri kana qopheessitan hedduu baay'ee galatooma. Waggaan itti jirtu kontiiniitii itti fufiinsa akka inni godhatu hojjetaa jirtu. Amma sila baay'een gammadee dhugoomsaas dhaga'u waan baay'eetu jira. Namoonni dandeettii barreessuu qabdanii dhiiben kanallee walitti funaantanii barreessitanii utuu kaa'amee hin dagatama. Har'a jirraa bor hin jirru waan jiru kana walitti qabanii kaa'uuni dhaloota dhufuu fi waan guddaadha ulfaadhaa jiraadhaa inni siin jedha. Egaan hordoftoota keenya gabaabina yeroo irraa kan ka'e gabaasaa keenya har'aa asirratti dhaabuuf dirqamneerra. Sagantaa keenya itti aanu keessatti Jaal Raggaatuu Roobaa sagantaa kana irratti argamuun waan isheen dubbattee fi haasawaa namoota biroo qabannee kan isiniif dhiyaannu ta'a. Gabaasa kana qopheessee kan isiniif dhiyeesse ani Ibsaa Gaaddisaati. Haga sagantaa itti aanu keessatti itti fufa gabaasa kanaa qabadhee dhiyaadhutti nagaatti.
Egaan hordoftoota keenya sagantaan keenya har'aa qabannee dhiyaanne kan haga yoonaa ture. Waan nu hordoftaniif galatoomaa jechaa sagantaa itti aanuun hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa. Injifannoon uummata Oromoof.